soo kanaaf shaneellee baafnee takka lama sadi jedhee isin himaa ture. Wallaahi Oromooti dhiifamallee naa godhaa. Naaf folchallee. Namoonni Oromoo qabsoofne jedhanii deeman Oromoo qabsaayan nama lama. Tokko warra dhumatee dabre. Kun kadha waan kana keessaa tolee hammaatee dhiisee biraa galee jira. Lamaan kana. Kun kawaacaan bu'adha. Warra akka keenya as citee dhugaa jiru ibalu jedhee ija keessa waraanee abbaa san kallattii hin kennu yoo taate malee kun warra hadhallee gartee yoo isiin tolte yoo jawaarfaatu dhuftellee jawaarii harka dha'uuf duuba taa'ee deemaa jiru jira. Nu duuba taa'ee warra nu hamatu waa godhu jira. Warra achi bahee waan hin beenneen jara kana Oromoo godhee qabsaa'ota godhee harka dha'aa jiru jira. Dhugaa jirtu ammoo isinii maadhallee. Sabni kiyya yoo dhugaa waa hubachuu barbaaddan ijoollee keessanii yaaddan egeree keessanii yaaddan dhugaan lafa jirtu. Oromoon hadha namni maqaa Oromootiif gabbahee hadha Oromoo miidhamtee waa godhaa jiru. Wallaahi kakadhee isinii himaa misqaala zarrati mucaan takkan jiru. Jalqaba maaliif akka dhugaa isiniin jedhe warra kana beeyna. Warroota hadha Oromoo qabsoona jedhan kun nama guyyaa takka Oromoof hin dhiigin takka. Nama guyyaa takka Oromoo nyaachoo malee. Oromoo nyaachoo malee, Oromoo irraa nyaachoo malee, Oromoo ajjeesuu gurgurachoo malee nama guyyaa takka sabaa fi duratti achi deemee rakkoo sabaa furuuf jedhee guyyaa takka hin dalagin. Akkamitti ta'uu waallee bakka dhibba dhaabbata. Ergamtu kalee irraa. Kalee irraa Oromooti wanni kakadhee isin himeef wallaahi kalee irraa ergamtu jarritu. Akkamitti beektee naan jechuun ni maltanis. Ibara ana Mustafaa of duubas deebitan adda namni gariin maal naa ibara ana dabaruu barbaaddanii hedduun namaa akkam jedha Mustafaa wanti akkan asirraa iyyuuf aabii mana kenneefi makiinaa kenneefi iddoo godhee horii kabalanii horii fiyyaa jedha namni garee akkasii beeka. Akkasiin hedduun namaa akkasii beekama. Ila mootummaan na dhagaa jira yoo seentii naa kafalee jiraate makiinaa naa kennuu mana naa kennuu miti seentii yoo naa kennee jiraate. Tokkoffaan dhugaa isin himaami kaayoo muummicha ministeeraatii miti sun. Warri biraa sii kennuu ni mala si ergachuu waan biraa godhu waa sirra dalaguuf. Tokkoffaa kanaafuu namni mootummaan hadhaa kun barbaadu nama isa gargaaru of kennee akka inni of kenne kanatti gabbahee nama dalaguu barbaada malee nama waa naa kenni sii dalaga jedhee dhufee gartee isaa dalaguu miti jechuudha. Tokkoffaa wanni isin barbaadu. Kun kana kunoo ati gaafa waa liqimsuu deemte dhugaan dubbattu dhugamarra jiraatu barra mootummaa Dr. Abiy Ahmad Ali yoo ka deeggartu taate paartii badhaadhinnaa kan olii yoo dhaabattu taate dhibbaa dhibbatti waan dhugaan dubbattu. Maali? Hin kijibde eenyu mootummaaf kijibda. Waa liqimsiteem ati waa liqimsinaan akkam jedhee fakkii sii kaa. Waa liqimsiteemi ati warroomte jedhan. Warroomeen beektanii mire amma kaan nama hedduu taa'ee nu caqasaa basira waan dubbadhu. Waa liqimsinaan liqimsite bes ati lamuu rimootaan asii achi si oofan malee ofii keetii dhaabbattee waan gootu jechuudha. Ani yoo muummichi ministeeraa karaa irraa godhan nama mormu dhaabbadhee ganama san wallaahi. Yoo muummichi ministeeraa laga irraa miliqe gaafa dheengadda Filisxeemii Itoophiyaan wannaa kennaa jirte se'a maatiin kee amna dhagoo jira. Wanna murteeffadhe maali? Yoo muummichi ministeeraa uummata Filisxeemii akka Itoophiyaa qubatan goo ganam sana addaan galladhee murteeffadhe jechuudha. Waan biroo osoo hin dabalatin. Akkasuma waan saba kanarra fidu yoo muummichi ministeeraa gabbayii dalagan sakandii irraan fudhattu yeroo san biraa lixa. Maaliif? Wanni irra wal finnu dubbannu tasaba tanaati malee waan biraa tokko illee jiru. Kanaaf warri Oromoo waa dalanne jedhan qabsaa'ota jedhan kuni jarana Oromoo laga meeqaan dhaabamee ilaala isummaa waggaa 7 kana keessatti. Oromoo laga meeqa dhaabbatte waa meeqa taate. Lubbuu nam meeqaattu bade qabeenya meeqa saamame naga naannoo meeqaattu bade barrakkoo ganda keessaa qotee bulaa keenya saaman kaadiree fi milishaa fi jinniin jedhan saamtu kana baroonni dhoorkuu dadhabnee maali? Hattuu maqaa qabsoo uummata Oromootiin nu dhaaba Oromootii hoggan Oromoo hojjetu sanatu ilmaan Oromoo mataa waliin dha'ee baroolii galuu dadhabde Oromoon. Silaa yoo mootummaa itti balleesse gad dhaabbatee uummanni Oromoo mootummaa ofirraa dhoorgaa bara. Yoo mootummaa bira illee hin dhamaye uummanni. Mootummaan akkas godhee jedhaniin yoo inni garagaran laalullee Mustafaallee as gubbaa ta'ee mootummaa miti jawaarfaatu akkana dalagaa jiraa jedha hin dhamaye uummanni ofirraallee waa dhoorguu dharaaf dhugaallee adda baafachuu hin burjajjaa beektan ni dhamaye uummanni.
Ni dham garguru wallaale. Tamtu dhugaa tamtu dharaa martuu itti fakkaata. Kuni tooftaa hattuun tooftaa warri siyaasaa dharaa barate ittiin saba dhamaasee ittiin nyaatu jechuudha. Kanaaf Oromoo laal namni sabaa qabsaa'e ummanni sabaaf qabsaa'e gaafa mootummaan kun dhufe hamaa taatu laallee itti duulla gaarii taatu waliin duulla. Akkasuma ilmi namaa kamuu kan jiru abbaa fedhe haa ta'u namni tokko bari yoo ati dhuftee waa ittiin himte maal siin jedha wanta itti fidda ol keetumas waliin lolaa dhugaa keetiin miti wanni summee adda baafannaa jedha hayyee akkasii sirraa fuudha bari hin illee. Wanni kun nama nyaataa jettee namatti ittiin dhufte bar nama nyaata dheem fiiguu bar waan nama nyaatu. Wanni kun waan namaa bu'aa qabu jajjabsee fudhatu bar akka bu'aa qabu waan bu'aa qabu ni ilaala. Wama afaan hin beekne bar waan ati alaa ittiin dhufte. Namni kun an Oromoodhaa jedhee dhufee afaan Oromoo dubbatee jarri illee gaafa duraa Oromoo jedhanii waliin deemnee dhufneen hadha namni biyya bulchuu jiru Dr. Abiy Ahmad Alii jedhanii ilma Oromootii ilma Jimmaatiin jenne. Ummanni Oromoo warri haqa dubbatu warri haqa barbaadu maal jedhe? Okay. Heenna eeni fudhannan ilaalamee obsaa. Ta inni jedhetu dhugaaf ta warra isa morme jedhetu dhugaa adda baafannee ilaallaa jedhe ummanni gartee warri haqa barbaadu kun. Ka dantaa takka hin qabne. Ka bu'aa wayii barbaadan deemu. Ka ilmaan ofii guddifachuu. Barataan barachuu. Daldaalaan daldaalachuu. Qotee bulaan qotachuu. Barsiisaan barsiisuu warri barbaadu warri nagaa barbaadu ni ilaallaa jedhe. Warri kun maal jedhe hin laaltanii lakkii nu dhagayaa. Nutu isinii beeka malee isinii miti jedhan. San keessa tokko dadhabanii nu jawaari. Bar jawaarii shan illee ta'a barani. Shan gaaf kaan daawwiti ibsaa ta'a. Gaaf wanni inni hin ta'in hin jiru bara bakki inni hin dhaabbatin lagni inni hin dhaabbatin namni inni hin ta'inadha. Mee Jawaar Mohaammed as deeban ala dhaabni siyaasaa Jawaar Mohaammed hin ta'in hin jiru. Wanni inni anatu beekan jedhin hin jirtu. Takkatti iyyuu torbaan takka waliin ta'in ammoo. Laga takka halkan takka waliin hin ta'in. Maaliif? Asitti illee nabbee kan jedhee fiigalaa. Bakka hundaa gartee fiigeetumaan akka isatti hawwiin isaa nama siyaasaa of godhuu barbaadeet akka nama siyaasaa hin ta'in maaliif namni siyaasaa beekaan jala deeman malee nama itti dhufa malee isatti hin dhufan inni namatti hin naqu bara. Namni waa qabu fakkeenyaaf amma namni waa beeku kan waatirraa gaafatu doktora haa ta'u hayyuu haa ta'u lo'aara haa ta'u hin fedhe haa ta'u namticha waa beeku itti dhufan inni namatti hin naqu. Maaliif isatu waa harkaa qaba waan si fayyadu isatu waa beeka namni sun. Jawaar nama dhaqa. Bakka hundaa fiiga akka gartee sareen onnaa malee gabaa baateedhaan kan ijoollee shanee taa'adha. Nafxanyoonni maqaa Oromoo himatteen Oromoodha jettee ilmaan Oromoo ficcisiisaa baatee hadha warraa galte tuni gaafa nuti himnee Oromoon iyyitee mootummaan hadha jiru jala dhaabaa galcha wanni kun hin taatu lakkaa harka biraattu keessara. Lakkaa jedhan namni fiigee hayyoota Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo beeku silaa gaafas dubbatanii bar yoo marroon faati bar abbaan nagaa jaarraa fa'aa jira gaafas. Nama sun osoo gaafas Jawaar dhorkuu baatee dubbate gaafa ijoollee shanee galtu abbaan keenya tokko yoo ka namni qaluun taatu taate anatti qalaati ijoollee tana galchaa jedhu yaadattani namachi taa'u jira. Wallaahi gaafas osoo abbaa nagaa jaarraati kennan abbaa nagaa jaarraati nama hayyu waallee dubbatu dubbii achi godhee gaafas dhugaa jirtu waan deemullee dhabboodhee Oromoo afoo lafa buusa. Fiigee Jawaar dura harkennanii fi daawwatillee akkana godhe ijoollee naa galtu jedhee dubbii cuufee ta Jawaar jedhettaa jedhanii ilmaan Oromoo ficcisiisan. Kanaaf Mustafaan itti gaafatamaan ijoollee gaara keessa dhumattee uummata Oromoo dhumattillee Jawaar bakka meeqa salphina jalaan baane beektuusi. Uummata Oromoo hadha biyya keessa dhumachaa jiru jijjiiramni kun dhufe nambar waan itti gaafatamaan Jawaar Mohaammed naa qabadhu jechatan. Bakki inni laaqiin hin dhaqin hin jirtu. Gaafa ijoollee san galchuuf murteessanii dhaqaa jedhan isaaf Baqqalaa Garbaafaati adda makiinaa fudhatanii taranii warra gaafas koree ijaaran muka karaa irratti itti garagalchitee wannaan faati marroon faati warra gaafas koree filanii ijoollee san dhaqanii dubbisanii agalchanii jedhan muka karaa itti cufanii karaa irraa kasilaa fixan xiyyaara ergee mootummaa warra san fuudhee galchee jechuu gartanii. Muka karaa gubbaa garagalchanii yaadattan boqqolloo achi teettee nyaattee ijoollee waliin mari'atanii jabaadha akkana goone waa hundaa murteessine isin akkana jennaa isin akkasidha jedhanii ijoollee gaara naqanii biraa galanii jechuudha.
kuma gamtu dhumate ijoollee Oromoodha. Amma namni kan magaalaa wal fixanii maal godhanii amma gaaratti namni agasii du'e harreetti fe'anii maalii faannoollee jedhanii ilmaan Oromoo gaara yaa'aa guggaa taruba kana keessa kutaa Oromiyaa mara keessa ka ofii wal fixxeef karaa ayyaan ittisa biyyaa fixeef kan milishaan fixxeef ka dhumate hadha manni alaa akka'u. Hedduun amma haati ijoolleen tiishanii keessa teettee miti. Ijoolleen tun eessaa yaate? Mana Oromootii baate. Eenyu lolu Oromoo loluu baate. Eenyu lolu Oromoo loluu baate. Eenyu fixe Oromoo fixe. Maaliif akkas taate ijoolleen tun? Itti fakkeessanii yaasanii achi hidhattu jedhanii nafxanyaa hidhatte. Maal jaran ijoollee olumaan beennaa mita dhumatti. Ijoolleen Jimmaa meeqa dhumatti? Kaarsii. Tuulama. Walloo. Ajajoon. Jedhisa ijoollee biraa. Ajajoota marroo mataa dhaye. Ijoolleen sun ni beektanii walumaan. Walumaan miidiyaa kana gubbaa iyyaa baanee eenyu fixe? Ofii ol fixe. Eenyu shaneen. Shaneen takkaa waraanni bilisummaa Oromoo mooraa adda addaa bahee waliin loliin bari waan nuun jedhan beektanii shanee Wallaggaa, shanee Maccaa, shanee Tuulamaa nuun jedhan. Shanee Arsii, shanee Booranaa, ta Gujii, ta Jimmaa, ta Iluu, ta Harargee akkasi takkaa seenaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo cabee bakka 6-7 illee. Qacaa fi jijjiiramaa fi jinni inni ol dhukkisiise akkanaan waraana cabsanii bakka baasanii waraana bilisummaa Oromoo 2000 asin dabarre akka lakkoofsa faranjiitti addi bilisummaa Oromoo ni beekama. Kanaaf duuboonni isin tuqu barbaade maali? Warri amma galee hadha galee kun gabaabdumatti wanni amma deemaa jirullee haasofni amma deemaa jiru ka Jawaar Faatillee ka Lidatuu Faatillee ka Shanee Faatillee jarana. Jawaar Mahammad waraan qulqulluu isinitti hin galle malee isinitti illee Oromoon Amaaraaf Tigree balleessuu dha saba sablammoota hin jenne jedhee dhaabaa yoo akka seedhaan kijibne. Oromoon nama lamaa balleessuu deemti jedheen Amaaraaf Tigree balleessuu deemti. Jeneraalonni Kajaraati, muummichi ministeeraa Oromoo, kantiibaan Oromoo, jeneraalonni hunda tuqee kun lafa jira viidiyoo isin hundinuu laaltan barbaadan isin poosti goonaan mallee. Gaafa beeraawii ijoollee guuraa jiranii galgala ganam jedhee iyyaa baay'isan akkasitti. Summarti ta'ee ijoolleen akkasi akka galaanaa keessaayyuu Jimmaaf Harargee maal kanaa buqqee akkasitti ijoolleen seenne maal jedhe gabbaa'e. Tigreef Amaara balleessuu deemanii ana isin duuba jira maal jedhe afaan Amaariffaatiin gifuu jedhe laal. Ay honim jedhe. Jeneraalli Oromoo qofa ta'uun koloneelli ta'uun bakka san qabachuun kootaadhaan qoodamuu qabaa jedhe gartee. Maali waraana iyyuu Jawaar beektaa baratettaniin hayyottanii isin jagnettaniin takka mee gaafadhaa waraanni biyya kamuu keessa kootaadhaan jeneraalaan maal kana biyyi takka gandorree baluu keessaa gara goona akkas goona jedhanii godhanii jedhii gaafadhu. Yooma kootaa Jawaar jedha gannee waan beekne osuma kootaa masanuu ta'e kootaa goona. Uummanni Oromoo nama hundaa dachaarra deebi'eeti Oromootu bakka maraa qabata. Akka Jawaar jedhetti illee hunda maaliif uummata guddaa qaba? Maajooritii bar Jawaar afaan Ingiliffaa illee beektaan jawwe maajooritii aglaal afran jilee waan jedhe bar maajooritii ruul maanooritii raayit jedhan. Uummanni guddaan heera baasee biyya bulchaa mirga uummata xiqqaa eegaa jedhan. Garas illee Jawaar ofii dhama ibarin waa beekatan malee osuma akka inni jedhee ni goona jennee teennee mootummaan kun uummanni Itoophiyaa itti olii galee uummanni Oromoodha kan isin galaana isin agartan kana. Hadha bar Oromoo Jawaar Faatii cabsuuf deemtu kana bar silaaqaata bar haqanii nu lixanii osoo galee ol quban qabneeti. Hadha wanni dadhabanii garas fiiganii garana fiiganii faannoon loltee TPLF loltee Shaneen loltee Shaabiyaallee loltee bar namni nu loliin jiru bar Itoophiyaa mootummaadhaa kana. Takka akkadhaa kanatti itti olii galamee lolamne bar. Gaafa lola dheengadda TPLF namni itti hirmaatin hin jiru. Hadha ololaan ganda keessatti waan amma mootummaan kun badhaamsee deemuu isin quban qabdan. Waan mootummaan kun guyyaa irraa dhaamsu lola keessaa, lola abbaa qabeenyaa, lola nafxanyaa, bar nafxanyaa ka qawwee ilaaltaa miti. Ka Gondarii Gojjamii yookaan TPLF Tigraay ilaaltaa miti. Shaabiyaa Asmaraa ilaalta. As magaalaa Finfinnee keessa jira. Dirdhawaa keessa jira. Magaalaalee guddoo as jirtu kana keessa ijaaramee xaxamee akkasitti ta'a. Eenyuree kan lolu beektaati? Amaara seeta noo. Indongoriin. Tigree noo. Indongoriin Shaabiyaa noo. Oromoo guutuun isaa.